نورمون عدا قبنا نورمون عدا قبنا نورمون عدا قبنا نوارر كينجينا قبنا بخرواري إبروشتا ني قبنا هدو غلطوما قايون تينيا سلابي كما دا قايون تينيا قايو غداتي غدا خيسا اللي قايو توكماتي يجو قايون أسيتيز وني نتيجودا جيرو قالوا مكانتو لفما فرنكا لو تناقيستو وني نتيجودا جيرو عن توكماتي إرمان رومو أكمنامو عندي غدا في كابوتي نولين غدا متا غينيا كمنا أمو غدا متا غينيا كون غدا نفرنكا لوكون هامتا أكته غدا أبليين كينيا غدا سينكو مندو غدا إيتو أكاس مماس ورين برالي غدا كابينا ورين يدو خاني غدا كينيا خانا جلتي غدا فرنكا لو جلتي منجال وخينيس برچوما كابان غدا برا أكنا ينكابون جتو غدا خاناتو وانسان كابا خوني جتو مال جتو هامتا تقوم مادا جتو إمالي خينيا خانا ترانا غافت إمالي تخينيا غديو تنغوني خوني تقوم بياتي في تقوم أواس خينيا تقوم أمتا خينيا أكاس مماس تقوم سباسا فلموتا بيوتا أمتا خينيا وجنجيران بيوتا سلااندا كيغانا ساوث أفريقيا راغازي أكاس مماس سعودي عربيا كندا إدمنتني في كالغاري أنغا غوتي أمالي حواسني نانو سنقوباتو بياتي لنا كبيا أفريقيا تنامي تي بيا غرغدودا بيا بلودا كيلومتري دبتور بلفتوفا deemaniiti dhufanii jechuun uummanni suni Fort Macquarie bakka jam bakka gaasni irraa ba'u magaalaa biraa magaalaa ammaasiinillee Buluks jaan kiiloomeetirii 300 kiiloomeetirii 250 kiiloomeetirii 700 deemanii dhufan wanni dhufaniif waan biraatii miti tokkummaa hawaasa keenyaatii fi jaalala hawaasa keenyaa kan nuti itti yaamnu sani jechuun uummanni Oromoo jidduu tanatti yookiinis yeroo gabaabduu keessatti keessaa uummanni keenya Harargee kun faffaca'iinsa qabaachaa turan. akka gosaatti faa wal tuttuquutu ture qilleensatti wal tuttuquutu jire ituu fi afran qalloo sin koomandoo jechuudhaan akkasii wal tuttuquu turan hin ta'u nuti abbaan haati teenya takka wanni wal tuqxan hin jirtan namnummaan akka namni wal tuqsiisu barbaadu hangaan firraa lakkaawa nama arrabsu nama lamni takka arrabsu sayyidii isaa firraa waddaa juun takka ittiin ga'ee jechuudha kanaafuu imalli keenya kaniin amma dhiyootan lafaan amma jee lafa sadeen South Africa jechuunis dhiiroo asirraa waa lafa xiqqoo miti waa lafa asii kaa'anii Finfinnee ba'anii miti Saudi Arabiyaanis waa lafa asii kaa'anii akka nama Finfinnee ba'uutii miti asirraa kaa'anii Kanaadaa dhaquun Kanaadaa sa'a 17 fi cinaa deemtaa jechuudha wanni na oofi eegaan biyya san dhaqe namni miidiyaa kana harku ragaa naa ba'uu danda'a ijoollee tiyya bira gammachuudhaan taa'ee guyyaan wanni jeen qabu jechuudha obboleeyyan biyya tokko godhuu fi irratti haasa'uudhaa fi waa'ee tokkummaatii fi akka isaan wal jabeeffatan haala ittiin nama ta'an haala ittiin biyya fi illee quba qabaatan haala bakka jiranitti illee fi wal quba qabaatan haala rakkoo biyya teenya keessa deemu jirtu kara kaabaa kanaa waan nama cicciniinaatan wanni nama cicciniinaatuun akka mootummaa Itoophiyaa balleessuuf hin barbaanne osoo fuudhanii namoota bakka abiyyi abbaa fedhe kaane Jawaaruma kana yoo kaan akka wanti tun hin dhiifne yoo marruma kaayan akka wanti tun hin dhiifne kana bira kuti qeesii fi sheekha yoo keenye yoo Oromoo ta'e akka hin dhiifne tana hunda ummatatti himaatiin ture jechuudha seentara godhattanii Oromoon bakka jirtanitti wal bira dhuftanii tokko taatanii seentara godhattanii torbaanitti illee taa tokko wal mari'attanii jee dhaamsi kiyyooniin ummata barsiisaa ture tanaa jechuudha yoo guyyaallee yoo yeroollee dhaban jaarsaa fi jaartiin ilmaan isaanii walitti qabanii torbaan keessaa guyyaa tokko akka ilmaan isaanii barsiisan leenjii yookiinis gorsaatiin ture jechuudha imalli keenya gabaabumatti imalli abbaan gadaa afran qalloo godhe kaganaa gollee godhuu taa'u amma Juulaay keessa ammas Ameerikaa Minisootaatti deemaa jechuudha kana wanni niin deemuuf tokkummaa gartee hawaasa keenyaa akkatti jabaatanii nama ta'an akkatti jabaatanii diina biyya isaanii bineensa afaan amommatee waan dur bare nutti deemu kana ija takkaan akka firraa laalan kana ummatatti himuudhaa jechuudha kana bakka hedduutti dhugaan qabnuu fi hayni nuti qabnu nu milkeessee jira jechuudha kanaafuu Oromoon ammallee wanni niin dhaamsa dhaamu namni rafaa jiru guyyaan Oromoon cabuu ta'e yookiinis laaffattu guyyaa kam jettanii yoo kanaan nagaafattan taate guyyaa nuutu moo jettee teessu malee Oromoo wanni cabsaan jirtu
Kanaafuu mo'anne jettanii taa'uu hin qabdan bakka jirtanii namu qophaa'ee seentara godhatee wal mari'achuu qaba. Tokkummaa irratti wal mari'achuu qaba. Nageenya biyya ofii irratti wal mari'achuu qaba. Mootummaa tana mootummaan tun mootummaa teenya. Mootummaan tun mootummaa teenya oggu dhibba takkaan irra deebi'ee isiniin jajachuu. Qoma dhawadheetiin jaa osoo mootummaa teenya ta'uu baattee ani ka'ee deemee naanna'ee dhufee gadaadhaan akkanatti isinii kun afran qalloo har'aan tana waa meeqa qaqqaltanii sabaa sablammiin afran qalloo qofa osoo hin ta'in ilmaan Oromoo gadaan ilmaan Oromoo kaas jiru gadaan isin koomando gadaanitu akkuma reefu isin jee obboleeyyan keenya qabeenaa gadaan isaanii as dhufanii har'a warri qooda fudhatan kun akkasumas sabaa sablammiin biraa taas keessa jirtu hatta uummanni biraa kaas keessa jirullee dhasi kan isin tajaajilaa jiru kuni tokkummaa jaalala nuti itti yaamaa jirru irraa ka'eeti jechuudha. Kanaafuu namni yoo nagee qabaachuu baate yoo tokkummaa qabaachuu baate yoo jaalala qabaachuu baate wanni inni milkaa'u hin jiru jechuudha. Oromoo waan biraa hin eegina. Wanni biraa ta'e isinii dhuftu hin jirtu Oromoo. Bilisummaan baanan namni ziqee manatti isinii safaru hin jiru jechuudha. Waan feetan dubbatanii karaa feetan yaatanii galtanii akka feetanii dubbachuudha jechuudha. Har'a hoggaa eerpoortii dhufte gaafa duraa gartee si xiqqeessuudhaaf meeshaa kee daddarbuutu jira. Har'a wanni takka wanni ati waan saniin hattu hin qabdu jechuudha. Namni sammuun gabaabduu wanni isinii waan ilmaan Oromoo sammuun gabrummaa barte dhagaa sammuun gabrummaa barte yoo fuutee tuujii bilisummaa keessa illee gabrummaa jetti malee bilisummaa quban qabdu jechuudha. Kanaafuu namni ziqee daarotaan manatti nu safaru hin jiru. Bilisummaa jechuun dalagannee akka namaatti wal qixxaannee sabaa sablammiin hundaa hojii wal qixxaannee biyya ollaa teenyaatti hojii wal qixxaannee biyya teenya irratti abbaa taanee jiraachuudha. Wanni nuti godhuu qabnu ammallee tokkummaadha jaalala diinaa afaan banatee abbootii teenya taan harma muree taan gartee hodhaan isa muree naaffisee fixee san haareetti kan nuti hin deebine firraa dhorkuu danda'uu qabna. Amoommatiinsi kuunoo amoommatiinsi kaabaa amoommatan eenyuuf amoommatan nama biraa takkaa miti Oromoo isiniif jecha amoommataa jiran. Kanaafuu ija baaftanii taa'uu danda'uu qabdanii silaa Oromoo kanniisa namni tuqu malee nama tuytu kanniisni yoo galii dhayxee tuyte malee nama tuytu. Gaafa isaan nuti dubbachuu dhageessan namticha kaabaa maqaa isaa dubbachuu fedhu dhiyoo tana nu tuqee jechuu mootummaa abaluu jee dubbatee jechuu. Kanaafuu amma gaa hanga dhufanii quba funyaan nu kaa'anii eenyu qophooytanii ilmaan Oromoo qophiidhaan taa'uu danda'uu qabdan akka abbaa gadaa keessanitti akka abbaa gadaa afran qallootti akka abbaa gadaa gamtaa abbootii gadaa barreessaatti wanni inni nan isin jedhamu ilmaan Oromoo sabaa sablammiin Oromoo hojii jirtu akka Itoophiyaattis akka Oromiyaattis jabaattanii qophiidhaan akka waa hundaa biyya teessanirraa eegdanii isin jechuudha. Oromiyaa osoo hin ta'in Itoophiyaa guutuurraa akka eegdan diina tanaan isin dhaammadha. Obboleessi kiyya wanni inni nagaafate dhugaadhaa wali qabamnu kuni gaariidha wanni ati nu dhaamtelleen gaariidha ammoo kaayyoon guyyaa har'aa tanaa namni kun akkanatti wali qabameef maalii naan jee kaayyoon namni wali qabameef har'a abbaa gadaa isaanii kani ka'ee tokkummaa uummata isaaniitiif jecha Saawuz Afrikaa irraa ka'ee Suudii dhaqee Suudii irraa biyya gartee Kanaadaa dhaqee dhufe kana kabajuu fi ulfeessuudhaaf ni jirraa. Baganuu dhufte abbaa keenya imalli kee imala gaariidha jechuudhaaf har'aan tan akka wali qabamanii beeyladaa dila kana qalanii namni kun gammachuudhaan akkana wajji nyaatee jechuudha. Ilmi xiqqaan wanni inni harree fudhu dubbadhe suni lafee cabsii dhuka keessaa baafadhuu jetti. Oromoon akkas jetti waan dachatti dubbatamaati jechuudha. Ati immoo irraa saayitee nutti himuu qabdaa jetti. Kanaafuu diinaafis ta'e nageenyaafis ta'e quufa misoomaafis ta'e wooma fedheefuu ilmaan xiqqaan dardarri waraana barachuu qabdan. Yoo diinni isin dhufe kunoo diina firraa dhorkuuf yoo misooma taate namni lashii qaamaan qabne dalagachuu hin danda'u ispoortii qabaachuu qaba namni waa dalagatu yoo diinni dhufu hin jiraanne misooma irratti haatanii bobbaataniif ilmaan dardarri keenya osoo namni isin hin gaafanne keessaa namni barattan teessanii haadha abbaa keessanii irraa waan jimaa jettanii fuutanii tattaa'ina baradhaa deemaa waraana namni gaafatee isin akka isin hin barsiifne ifii gaafadhaa baradhaa qophaa'aa biyya teessan eegaa akka abbaa gadaatti tanaan isin hidhaamaa jechuudha. Dhaamsi kiyya guddaan kan